Bahii giddu galeessa ulfaatina sibiilota Ameerikaa, Israa'elii fi mormii sibiila leenca Faarsi jalatti boo'uu jalqabe. Har'a halluun obomboleettii walitti qabamuun qilleensi waa faalameef gurra kee qopheessuu qabda. Labsiin hoogganaa olaanaa Iraan irraa bahee dhaadannoo dhiigan barreeffamedha. Diinni xiyyasaa yeroo lakkaa'u gaachana keenya qopheessina, yeroo inni billaasaa qaratu qilleensa keenya qopheessina jechuun giddugala Teheraan keessatti walga'iin hiree xumuraa murteessu guyyaa irraa gaggeeffameera. Meejar Jeneraal Alii Abdullaahi ajajaa waajjira muummee giddu galeessaa Kaatam Alnaabiyam gabaasa qofaaf osoo hin taane kakachuuf hoogganaa Ayatollah Sayyid Mojtabaa Kaaminii dura dhaabbateera. Gabaasni jeneraalichaa ergaa sibiilaa ture. Raayyaan ittisa biyyaa Koreen eegdota warraaqsaa fi loltuun baazij hundi isaanii Riippablika Islaamaa ittisuuf qubni isaanii qaataa qawwee irratti akka dhaabbate himeera. Akeekkachiisni Ameerikaa Israa'eliif dhaqqabeera. Sagaleen isaas galma aangoo kan raasu ture. Dogoggorri tarsiimoo yookiin weerarri kamiyyuu deebii saffisaa cimaa fi humna guddaa qabuun kan wal argu waan ta'eef lafti mataan ishee nama weerartuu sanaaf ni boossi jedheera. Teheraan ittisaaf yeroo qophooftu Yerusaalem ammoo adamsuuf qophoofteetti. Muummichi ministeeraa Beniyaamin Netanyaahuu yaada waraanaa callisanii dhaabuu jedhu caccabseera. Waraanni Iraan waliin taasifamu hin xumuramne jechuun labsiidhuma dabarseera. Hooggansa Israa'eliif dhukaasa dhaabuun godhame boqonnaa malee homaa mitis jedheera. Netaniyaahuun kaayyoo waraana guutuu ifa gochuun iddoowwan badhaadhina waliigalaa diiguu yuuraaneemii irraa fudhachuuf galaana Meeditiraaniyaa irraa haga galoo galaanatti to'achuu akka ta'e ifatti dubbateera. Netaniyaahuun yuuraaneemii fudhachuuf dachee Iraan seenaa akka jiru ifatti dubbateera. Tiraamp eeguu qofa osoo hin taane ofii isaanii galuuf qophii ta'uu himeera. Tel Aviv gara Waashingtanitti ilaaluu dhiisuun murtee saffisaa boqonnaa dippiloomaasii gara waraana guutuutti jijjiiru tilmaamteetti. Karoorri bal'aan kun kan dhufe marii nagaa Paakistaan erga gogee booda yoo ta'u, Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gaafii beenyaa waraanaa qoqqobbii hunda kaasuuf abbaa biyyummaa Iraan Istireet oof Hormuz irratti qabduuf beekamtii kennuu kan jedhu erga dubbisanii booda kufaatii guddaa jechuun kuffisaniiru. Yaadni faallaa Iraan dhiyeessite mirga abbaa biyyummaa ture. Qabeenya qabame nuu gadhiisaa harki isaanii qoonqoo boba'aa addunyaa Istireet oof Hormuz irratti beekamtii akka argatu kan gaafatudha. Jeneraalli tarsiimoo guddaa yeroo dubbatan lafti kibba Libaanos gubachaa jira. Waraanni Israa'el humna ittisaa cimaa qabaatu simbirroota Hizbollaa qolachuuf rakkateera. Dirooniin faayibar optik callisaan nama ajjeesu Israa'eliif abjuu halkanii guddaa ta'eera. Lafa jalaa kibba Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuun haleellaa adda addaa 24 jalatti awwaalameera. Hizbollaan lola diroonii dhootuu rokkeetti fi misaayila qajeelfama qabu kan daangaa gara iddoo abiddaatti jijjiire gadi lakkiseera. Kaayimirraa haganaa qoraatti rukuttaa mirkanaa'e taankii markaava fi wiirtuuwwan ajajaa irratti raawwatame seenaa diddaa bafar zoonii godoo keessa galfamuu dide himeera. Samiin abidda Hizbollaan roobse yoo baqaqu magaalaan Israa'el Galiileen halkanedaa boo'icha saayiranii jalatti dabarsiteetti. Israa'el xiyyeeffannoo shororkeessummaa addaan kunna yoo jettu lakkoofsi kun dhugaa gara jabeessa tokko dubbateera. Libaanos keessatti namoonni 2,846 duun 9,000 ol ammoo madaa'aniiru. Lubbuun miliyoona tokko mana malee hafuun naanna'aa jirus jedhameera. Dhiigni Libaanos immoo seenaa waraanaa kana barreessuuf qophaa'eera. Netaniyaahuun ofii isaatii amanee fudhachuun dirooniin kun balaa guddaa furmaata hatattamaa barbaadu ta'uu himeera. Dilbata halkan samiin Israa'el yeroo awwaannisa roobaa buletti qondaalli tokkoo fi loltoonni 2 madaa'aniiru. Kunis dhukaasa dhaabuun illee cimina diddaa dhaabuu akka hin dandeenye kan yaadachiisudha. Hizbollaan gaarri qilleensa sodaatu laftis abbootii ishee hin dagattu jechuun labseera. Samiin sibiilaaf bakka awwaalchaa ta'uun callisni halkanii sagalee obomboleettii 24 jalatti caccabeera. Ganama kana lafti raafamuu qofa miti duubatti deebiteetti. Namni boolla leencaa basaasu ilkaan leencaa qofa argatam. Ganamaarraa aduun ba'uuf yeroo rakkachaa jirtutti toorri ittisa qilleensaa Iraan sagalee abiddaatiin dubbateera. Kibba dhiyaa biyyattii keessatti diroonii sakatta'iinsa diinaa tokko qabamuun gara daaratti gadi buuteetti. Kun waraanan ittisuu qofan turre mormii Teheraan agarsiiftes mallattoo guddaa ture. Erga Tiraamp yaadni nagaa Iraan dhiyeessite guutummaan guututti fudhataman qabu jechuun labsanii booda waraanni Iraan jechootan osoo hin taane urgooftuu koordiitiin deebii kenneera. Ajajoonni dirree waraanaa Iraan leensii diinaa jaamsuuf qophaa'u himaniiru. Galmoota dippiloomaasii keessatti qilleensi qorraan baharraa bubbiseera. Iraan ergaa misaayila kamiyyuu caaluu fi gadi fageenya ciccitu Waayit Haawusitti ergiteetti.
waan Tiraamp jedhuuf tasumaa dhimma hin qabu jechuun Iraan karoora nagaa Tiraamp didaniif deebii kennuun pirezidaantichi yoo hin gammanne ta'e waan sirrii hojjechaa jiraachuu isaanii akka agarsiisu himteetti. Waashingten kaartaa haaraa Strait of Hormuz karra Faarsi ta'eef ibiddi niwukilaraa mirga Faarsi ta'uun murtaa'e osoo hadhaa'uu gadi liqimsuu qabdi jechuunis himteetti. Samiin baha giddu galeessaa golga urjii osoo hin taane abidda ilaaluu itti fufteetti. Guyyaa irraa yeroo gurguddoonni bishaan pilaaneetii kanarraa tarsiimoo ta'e irratti gaafa isaanii dheeressan lafti mataan ishee hafuura qabatteetti. Kuni oduu lafa raasu kan dubbii sibiila aangootiin hodhameedha. Aartii waraanaa inni olaanaan osoo loliin diina of jala galchuudha jechuun warri durii yeroo tokko barsiisaa turaniiru. Garuu Waashingten keessatti falaasamni adda ta'e hidda gadi fageeffateera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp labsii galma diisirraa kaasee haga buufata gadi fagoo Iraanitti dhaga'amu labseera. Ergaan jirus ifa ta'eera. Ameerikaan yuuraaneemii Iraan baay'ee badhaadhina qabu Iraan keessatti eegaa jirti jedhameera. Sochiin kunis karaa humna hawaa haaraa bocameen akka ta'e himuun raadiyoo aktiivii hundi haala sodaachisaa ta'een hordofamaa jiru jechuun ibseera. Jechi pirezidaantichaa yaada osoo hin taane hima ture. Namni tokko gara yuuraaneemii badhaadhina qabuutti yoo siqe maqaa isaa teessoo isaa lakkoofsa baajii isaa sitti himuu dandeenya jechuun saayintistiin bakka sanatti dhiyaatu yoo jiraate battalumatti mataa isaa dhoosna jechuun akeekkachiiseera. Torban kudhaniif abiddi waraanaa Ameerikaa fi Israa'el naannicha kan gube yoo ta'u amma yuuraaneemiin badhaadhina qabu badhaasa isa dhumaa ta'eera. Teheraan badhaadhinni yuuraaneemii mirga abbaa biyyummaa ta'uu yoo himtu Waashingten Iraan meeshaa kanaaf guutumatti harka kennachuu akka qabdu gaafatteetti. Pirezidaantichi waa'ee maashinoota gurguddoo Teheraan keessa qotuuf qophaa'an yeroo dubbatutti deebii Iraan piroopozaala waraana dhaabuuf dhiyaateef irratti kennite gonkumaa fudhataman qabu jechuun kuffiseera. Namni karra galuumsaa to'atu magaala to'ataa akkuma jedhamu Iraan soogidda Strait of Hormuz keessatti sarara tolchiteetti. Faransaay fi Biriteen irraa dooniiwwan waraanaa gara bishaan kanaatti bobba'uu hordofuun Teheraan deebii kenniteen dooniiwwan kanneeniif iddoo awwaalchaa qopheessuu himteetti. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Kaasim Garbaabadii furtuu koriidarii kanaa Iraan qofatu qaba jechuun labsaniiru. Iraaniif dhufaatiin dooniiwwan waraanaa Awurooppaa sodaa guddaa akka hin taanes beeksisaniiru. Yeroo waraanas ta'e yeroo nagaa Iraan qofatu rakkoo kana keessatti nageenya hundeessuu danda'as jedhaniiru. Ergaan dambalii dijitaalaa fi dippiloomaasiitiin ergame dogoggora kan hin qabne ture. Bubba'iinsi dooniiwwan diinaa kamiyyuu deebii murteessaa ni argatus jedhameera. Biyyoonni dhihaa dooniiwwan sibiilaa gurguddoo fidanii yeroo dhufanitti eegduun Iraan iddoowwan paarkingii Strait of Hormuz keessa hin jiru jechuun ifatti labseera. Galaanni kana booda daldaltootaaf daandiin ta'u innis gabatee cheesii impaayeraa ta'eera. Xaaliyaan fageenya irra dhaabbachuun gamtaan ishee Waashingten waliin qabdu akkuma gaarreniitti jabaa akka ta'e labsiteetti. Rooman abiddi waraanaa Waayit Haawus irraa osoo labuubuu ho'ifachuu fi seera galaanaa eeguuf waan barbaachisu hunda akka gootu dhaadatte. Iddoo kana dooniin xiyyaara fe'umsaa Faransaay Chaarlis D. Guullee jedhamtu akka masaraa lolaa jirutti dalga galaana diimaa keessa kutteetti. Pirezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakreen ibsa kennaniin Faransaay Iraan waliin osoo hin dubbatin gara Strait of Hormuz akka hin seenne ibsaniiru. Ta'us bineensi waraanaa guddaan akkasii gara Iraanitti ergamuun isaa ibsa pirezidaantichi kennan caalaa sagalee guddaadhaan dubbata jedhameera. Faransaay karra daldalaa banuuf qophii ta'uu himteetti. Iraan dooniiwwan waraanaa Awurooppaa itti dhiyaachaa yeroo jiranitti akeekkachiisa bishaan kana danfisu kenniteetti. Strait of Hormuz keessatti nageenya uumuu kan danda'u Iraan qofa jechuun tokkoon dooniiwwan kanaaf iddoon awwaalchaa qophaa'u himteetti. Dooniiwwan saffisaa Iraan deebii murteessaa fi hatattamaa kennuuf qophaa'aniiru. Iraan Strait of Hormuz ujummoo dhiigaa waan ta'eef harki ormaa kamiyyuu qoonqoo isaanii akka hudhu hin hayyamnu jechuunis himteetti. Utubaan nagaa ulfaatina abiddaa fi sibiilaa jalatti yeroo caccabu addunyaan hafuura ishee qabatte. Bishaan gadi fagoo galoo galaana Pershiyaarraa kaasee haga tulluu kibba Libaanos gubateetti afaan qawwee asaasa dippiloomaasii bakka bu'eera. Har'a naannoon tokko karroo bomboleettii summii liqimsuuf sodaachisu bira dhaabbateera. Gammoojjii bal'aa Imireetotaa keessatti callisni halkanii iyya namootaan bakka bu'eera. Yuunaayitid Arab Imireet diroonii Iraan irraa furguufaman lama rukuttee buusuu himte. Erga ibiddi kuni gurraandhala 28 eegalee jalqabe UAE'n misaayila baalaastikii 551 misaayila kiruuzii 29 fi diroonii 2200 oliin haleelamuu beeksisteetti. Haleellaan halkaneedaa kanaan lubbuun namaa akka hin dabarre himteetti. Samiin kana booda ragaa callisaa osoo hin taane kitaaba hireen impaayeraa abiddaan irratti barreeffamu ta'eera.
Caamsaa 11 bara 2026 aduu yeroo baatu addunyaan qarqara boolla guddaa laamshee dhaabbatte lafti ni raafama gaarreen waraana durii asaasu qilleensi urgaa bomboleettii cabuu didee furdateera. Dhaloota Kiristoosiin dura bara 53tti leenjitoonni Roomaa hidhannoo cimaa qabanii fi humna guddaa barasanii turan humna Faarsii xiqqaa fi socho'aa tureen caccabaniiru. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Iraan Waashingtanii fi Teel Aviivitti ergaa dabarsaniin sheekonni injifannoo keessa soba jechuun hubachiisaniiru. Akkuma karaa isaas awwaara gammoojjii keessatti kufe warri yaada naazii fi gara bahaatti babal'achuu hordofan bakka awwaalchaa qofaa akka argatan akeekkachiisaniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan wayitaawoo yeroo kanaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo wayitaawoo kanneen biroo qabannee haga walitti deebinutti viidiyoowwan keenya laayik gochuun sabiskiraayib gochuun namoota hedduu biraa akka ga'uuf sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan.